Mucaasa biyyi umrii waggaa 15 gadi barachuudhaaf baate ajjeesuun kun maal jedhamame? Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun yaa rabbi atuma guyyaa atu addunyaa irraa iftu guddoon irratti dukkaneessitan yaa Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Har'a waan nama gammachiisu keessaa chaalenjiin Ustaaz Raayyaadhaaf godhame haala nama gammachiisuun galma ga'ee jira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Galatoomaa ulfaadhaa. Amaanaa baachuun illee hin ulfaatti amaanattiini hedduu jabduudha. Maakiin immoo erga ibsaan dhufee rafeen buluu jedhaa jirti. Raftaayyuu garuu egaa ibsaan dhufe. Hirrafnu. Ibsaa mucaa maaf hin raftu qoyi moo halkanii baadaarra bultu? Ijoolleen biyya rabaa jiran kun faantuu qabna jedhu akkam jetta warra kanaan fa'a. Sobanne. Gubaa kana keessa fiddanii dhufnaa yaa ijoollee. Maa inni maal fudhattanii dhaqxu asii? Maa inni wanta sii fudhatame achi dhaqamu maa inni ijoolleen durbaanutti himame? Maal inni jiran? Safuudha boo! Oo har'as walitti deebinee jirra maa inni isin garuu akkam jirtu? Naguma miti maal akkas baduun qoyi maa inni gisee namni badeelee dawwaltanii naman gaafattanu? Orotaa namaaf azzantanii beektu sen? Namni isin azzansiisee beeka? Miimii namicha kana ilaalanii. Harree hin argattu? Harka calleessaati? Ilmaan takka hin qabdu surbaa gaamma? Oleessa bulluqii? Amma akkaatu hojjettee birrii 50 gurguratta? Ani sirraa bituu ree meeqa sirraa bitu? Ibba 250 eessatti naafuu saree? Immoo rakkoo dhugaa rabbii hin rakkatiin bakka. Manni kee xiqqoo fagaate jedhu. Roo 250. Yeroo hunda akkamatti guurtaa? Ayyee amma kanallee maallaqa kanallee qabadhuuti. Kanallee gurguradhu. Maallaqa walitti qabadhuuti. Harree bitadhu ishee jabaadhu tole. 250 amma maal godhaa fi adaraa rabbi. Maqaan keenya? Hussein eeyuti? Ayyee bakka jabaadhu. Ayyee bulee salii lookoo. Ayyee jabaadhu bakka jabaadhu. Ishee hojjedhu nyaadhu. Dhugaa rabbichaatu namichi kun Amaariffaa haasaa jiraate jechuudha. Jireenyi isaa guutummaan guutuutti jijjiiramaaf. Garuu amma akkasumatti ilaalamaa calluma jedha. Rakkataa jechuun nama akkasiiti. Dhugaa rabbii rakkataa jechuun nama akkasiiti. Kan deemee kadhatu miti rakkataa. Kan kadhatu kun rakkataadhaan jedhama. Jarri akkasii kun garuu rakkina jaraa keessatti qabata. Jireenya jaraa mo'achuuf jecha akka jarri ta'aa jiran akka kana gizee jarri dafqanu dhugaa rabbichaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Galatoomaa ulfaadhaa. Amaanaa baachuun illee hin ulfaatti amaanattiini hedduu jabduudha. Miliyoona naa galchitanii egaa maal hojjedhee na miliyoona galchitan garuu waan an hojjedheen beeku garuu hojjechuudhaaf naaf gala. Inshaallah amaanaa kana moorra ofirratti tiksu rabbiin waa godhu. Galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa. Jazaakumullahu khayran. Walitti qabamiinsa gaarii kan irraa milkoofnu kan ittiin fayyadamnu kan irratti ragaa ba'utu hin ta'in kan borragaanuu rabbiin taasisu ulfaadhaa galatoomaa warri kan irratti wal dorgomtanii wal dorgomseeftanis baay'een maqaa kootiin danuu isaa jiraachuu isaa hinuman beeka. Waan bu'aa qabu taanaan gaariidha waan bu'aa hin qabne taanaan immoo walitti gaafatamaa kan hin taanes keessoo naa hubadhaa. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun dhufe assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Miliyoona tokko jechuun immoo laafaa miti. Miliyoonni tokko isinitti baay'ee xiqqaata. Miliyoona 10 miliyoona 20 bakka chaalenjii kana jalqabuu fi qabna amma. Miliyoonni tokko ko ijoollee taraatu galaa jiru. Ijoollee akka barbaadantu sirbantu galaa jiru. Ijoollee akka barbaadan utaalan ijoollee akka barbaadan qollaa deemantu galaa jiru miti. Nama akkasii immoo nama kabajaa akkasii qabu uummata keenya biratti miliyoonni tokko ko maa inni miliyoonni tokko qarshii wayii miti kan kennaa jiru. Follow gochuudha miti follow nama meeqayyuu godhaa jirra miti. Samiira adaraa garaan jabaatanii follow godhi. Samiira adaraa rabbii. Samiira maaliif garaanatti jabaatte akkanatti? Maaliif garaanatti jabaatte? Na waraabini screenshot nan godhini naan jette anaan. Achumaanan si dhiise ani screenshot si waraabuu achumaanan dhiise. Ati immoo viidiyoo na waraabde. Xiqqoo kaleessa walitti buune sanaa jette. Istorii irra viidiyoo sana gadhiifte. Namni maallaan jedhama miidiyaa irratti maal jedhe? Maal jedheetaniin ba'a? Maaf akkana hojjette?
ما كان ما أبغى أقول تجبان ربي سيف كفل جزاك أنك ربي سيف كفل سمير أنا ربي ما فكستها كوي سمير ما في قلبي كان أنا مش أبسطها كوي ربو ما نلين سرعة توتي سمير أنا ربو ما سرعة ده وانا كسين قولي نتي قلبنا ما أبسطنا قلبنا ما أبسطون غاري مدي dhugaa viidiyoo kana laalee miira koo to'achuun dadhabe surree qofa godhatanii surreen dhiirummaa naman gootu dhiira akkanaa mara jira donqooroon kan maqaa dhiiraa nyaatte maayoo ol qabee yoo gargaare obboleettii isaatii mi haadha isaatii mi mee namni viidiyoon kun si bira geette rabbii jedhii sheer duuti godhii ol biraan gahe muciyyoo tana nuu barbaadanii gargaarraa rabbii saayuu durba dhiira miti kan akkas ta'aa jirtu maa daraatu ol qabdee fi maal ta'a namni tokko tokko wallaahi hayawaanaa gadi dhugaa rabbicha hayawaanaa gadi namni tokko namichira namichi nagaa dhaare maal akkasitti nama laaluun jedhaa jiru. Cirraas hin takkas taane ati immoo. Akkam akkasitti takkas taane maa sun akkam akkam isinumti waa'ee walirraa qabdu mitiire. በነገራችን ላይ ቹራ akka addunyaa kanatti akka afrikaatti maal isheen godhaa bareedinaa yoo ta'e qabeenyaa yoo ta'e eenyuuniyyuu akkan caalu ofan beekaanii mataa durbaati. Hin beektu maal dursi hin beekna nuyi dursi hin beekna marigeeta maalee jedhagna hin beekna. Kanaafiyyuu amma namaan geessu bakka namaan teessu yeroo. Eewu takka siin jedhe. Ani ergan ibsaadhaan walitti dhufe koo mana namaa arguus dhiiseera jedhaa jirti. Rafuus dhiiseera mana namaa arguus dhiiseera jedhaa jirti mucaan keenya. Erga ibsaa walitti dhufe garuu mana harkaan jiru suma sillee harkaan jiru. Ay anu sin ego gebsan dhufe gebsan de utti bizi tete. Yoom gide mana namaa nu argitu qabda. Mana nyaatu sareeti. Songain daa'imu maneerumte mana namaa argita tete fuwan bira turka. Kareessa miti kan isin tuutoo dhiiste. Raftaa iyyuu garuu egaa ibsaan dhufe. Hin rafnu. Quraana qaraanjee subingee akkasi. Quraana faqaroo quraana eegaleetiin jira mee rabbii si alaafisumaan jedhe. Ay sobin ka ganama si mushurati mitinu yu warra turre ganama jaarti garan dhifnu ganama jaarti ni mi ofti ba. Beetu kan la ara doctor rabbii argisda. I don't know. Ani hin qaanfadha wallahi. Akkam akkami maal jedhaa jirtu sin haasaan keessan nu galaan jiru ganama akkasii halkan rafaan jiru maal godhaa jirtu halkan maal godhaa jirtu qoy ibaadaadha moo maal godhaa jirtu halkan maaltu godha Rifatuun ammaka kiu jechuun ammaka jarri dorbaa footunaa jedhaati sargii wayii isin agarsiisuufani sargiin kun maayin qur'aanaan iyyi ni kaagoote isin nikaa birri kuma meeqa gaafattu miti jarri garuu nikaa qur'aanaan godhan mucattiinis hojiin simaa inni mucaa eessaati hojjettan garuu hojii si akka kana sheefingii hojjette nyaata bakkana nyaata biyyaa kan hojjetteeyyi tiktook irratti gaddeesse amma kan Itoophiyaa hojjechuudhaaf kan Itoophiyaa keessa hojjettu kana keessatti maaltu hojjetamuudhaaf shunkurtiin kattafamaa jira እሺ achi aqlaalaateetti maal hojjechuuf akka taate ilaalla waljuma እሺ እንዳንቆዳ hojjetamuudhaaf maa inni kaakun እንዳንቆዱ ማጆ maa inni biddenichi maayin biddenichi eessaa dhufe kun biddeena maalirraa hojjetteeti አይዞሽ በቃ አይ ጎበዝ ያዱን ከዩ ያደ ጉዳዳ kun dhugaa rabbicha sen akka kana bicalumeetan nashqaabaxina እና ሙጫ ከነቱ የሩምቴ ጋባ በናሲ በቃ ቤላን ፍጤት ጀና ሃታው መለሺ ሙጫ ከነቱ የሩምቴ ሙጫን ኩን አከሚቴ የሩምቴ አለ ከሚኔ የሩምቴ ሰዱ ሞላል زوجتك ابنتي እንፉዳ ጅሩ ሰከና موكلتي اسين كنوتي عبير على مهر المعجل منه نسخة من المصحف الشريف ማህሪያ ገርተኒ الشريف تبركا وتوكلت على الله وقبلت الزواج من ابنتي فرما ماجر
فالآن تحقق ما رمنا جمعنا ولأجله كنا wanta akkasiisi bakka Itoophiyaa keessatti seegalamuu qaba. Maahinni inni nu weestarnii qofa irraa furannu maahin. Jara weestarnii wan jarri godhan qofa inni nu goonu maahin. Al tokko tokkos jara akka kana ilaaluu qabna. Bakka jarri weestarnii jarri faranjii ጊዜ jarri akkas godhan nus akkas gochuun keenya dirqama miti. Al tokko tokkos kono bakka kallaluu. Jira miti ማ አድነው jira. ዛሬ ደግሞ ስለ አቢር ነው የምናወራው። አቢር ማነች? አቢር ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ የሆነች ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነች ሼፍ ነች። አቢር ሰሞኑን አግብታለችና መነጋገሪያ የሆነች እንስት ሆናለች በዚህ ሰዓትና ምንድነው መነጋገሪያ የሆነችበት የሚለውን ላጋራችሁ። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ያለውን ሰው በሙሉ ማነጋገሪያ የሆነው መህሯ ወይም ጥሎሿ ነው። ከማንኛውም ወርቅና ገንዘብ የበለጠ ውድና የሚያምር ነገር ነበር። እሱ ምንድነው? ቅዱስ ቁርአን ነበር መህሯ። ቁርአን መሆኑ ብዙ ሰዎችን መነጋገሪያ አድርጓል። በዚህ ደረጃ ስላልጠበቋት በጣም የሚገርምና ለብዙ ሰዎች ሞዴል የምትሆን በተለይ ደግሞ ለሙስሊሙ ኡማ ሞዴል የምትሆን ሰው ነች። እንግዲህ በቁርአን መህር ማሰር በዚህ ሰዓት እኔ እንጃ አለ ብዬ አላስብም። ቢኖርም ደግሞ ናድር ነው። እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ኦቁልኝ በሚባልበት ደረጃ አቢር በቁርአን መህሯን ማድረጓ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። አቢር በሚገርም ሁኔታ በቲክታክ 29 ሚሊዮን ተከታይ ያላት እንስት እጅግ እስላማዊ አደብ በተሞላበት ነበር ሰርጓን ያደረገችው። ይህን ለብዙዎቹ አስገራሚና አነጋጋሪም ሆኗል። እዛም ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በላጩ ኒካህ መህሩ ቀለል ያለ ነው ያሉትና ኢንሻአላህ ይወሰል هذه المقطع عند أبير ألف صلاة والسلام عليك حبيب الله محمد مبروك تتحني في حياتك إن شاء الله مبروك ቁርአን ብሪዳ ወሊ መለ ብሪዳ ገደሚቲ ገሩ ሀተው መለ ሰርጊ ኬኛ አከካናን ዲቹ ላይፍ ስታይል ኬኛ ላለ ያከካናት ቱ ሰልፕስ ደረጫላ ናምኒ ሲንግሊራ ገረ ጫሰብይ ኡምሪ ወጋ ኩደሸኒ ገዲ እጆሊ በረቹዳፍ ቢያባቴ አጂሰን ከረማቲ ሳት ደቢሰኒ ጁር السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون درسا أيا خالق يا غرف وبلغن كي يكالي بيا جلتمو جولين درسا دا خاليسا غلغلا قوري سمي دا نياتي جولين سجن قوري سمي نياتيني جولين سجن سميرا مكان دوبت داغرتن كوني لبون سادا بالجيري جري قانيلين دعاء بيجرو حاكم قيس جرني جار ورثاني دين قرات قبا قباني إسان دعاء بيجرو قيس جرني جار قبلون كي يا سلام على وري مادي مشاقنا على ربي صبري سنبقنو ربي نما صبري قنم ربي سناتايزو قرنو قري سنرتي bulchiinsi magaalaatii fi akkasuma jechuudha inshallah poolisiin maatisan qabdii hidhaggalchiteenii qorannaa keessa jirti hamma jechuudha paartii lammaffaadha poolisan warra qaariyaatutti godhi moo akkasuma jechuudha namaa duubaatti godhi qabannee isin dhunutti peejii kanaaf haariyaa taanaan follow like share godhuudhaan nu gargaara isiniin jenna. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkanatti ka waan nama hazansiisu keessaa mucaasa biyyi kana qari'aatu ajjeese jedhama jira. Qari'aa jechuun nama beeknee fi ijoollee barachuudhaaf mana baate kana kan ofitti qabee annan barsiisa jedhee na bira teessee haa barattu jedhe kan bira teessisu kan ajjeese qari'aa sana ta'us dhiisuus ni danda'a. Garuu haa ta'u malee yeroo ammaa keessatti qari'aadhuma sanatu ajjeeseera jedhama jira. Naa waan nama hazansiisu dhageenya ka guyyuma guyyaadhaan bakka namni tokko du'eera jechuun booma salphaa ta'ee jira akka hayawaanni tokko du'eetti lakkaa'amaa jira. Yeroo kana keessatti du'a jennaan ergasii ko mataa qabannee iyya namiti nam tokko du'eera jennaan. Amma garuu wanti sun bakka akka noormaalii itti ilaalamaa jira. Garuu kun dhugaa rabbii bichuusi kan garaa nama nyaatu sabiyyiin mana baatee akka kana ta'umsi maatiidhaaf madaa guddaadha. Mucaan tokko gara islaamummaa yeroo dhuftu keessatti maatiin mana hariyatee jira. Maatiin gizee hariyatu kana keessatti immoo nama dhabdee nama ofitti isii qabuu dhabdee jirti. ለምን ሰለምሽ ተብላ ቤተሰቦቿ አባረዋት ሜዳ ላይ ነው ያለችውና አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ያ ጀማዓተል ኸይር እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንዲት ሰለምቴ እህታችን ጋር ነው አንድ ላይ የምንገኘው። ኸይር ኢንሻአላህ አንድ ጓደኛዋ ጋር ተጠልላ ነው ያለችው። ዛሬ የሆነ ሰፖርት የሚያደርጋት ሰው ትፈልጋለች፣ ከጎኗ እህት ወንድም የሚሆናት ሰው ትፈልጋለችና ኸይር ኢንሻአላህ በአቅማችን እናግዛታለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ነሽታችሁ? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁሉ ሰላም?
አሁን ላይ ያለሽበት ሁኔታ እንዴት ነው? ሸሃዳ ከያዝሽ በኋላ ነው ልቀቂ ያሉሽ ወይስ እንዴት ነው? አሁን ላይ ያለው ጓደኛዬ ጋር ነው። ሸሃዳ መያዝን ሲሰሙ ወይ ተጠመቂ ካልሆነ ውጪ ይለናሉ። ከዛ ትንሽ ጠብቁኝና ካልተጠመቅሻሉ ከዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቢሆን ያስጠምቁኝ ሲሉ ነው የጠፋሁባቸው። ምንም የያዝኩት ነገር የለም የለበስኩትን ብታይና ከዛ የጠፋሁት። ኦኬ ሸሃዳ ማን ያኔ ቤተክርስቲያን ላይ ሊያስጠምቁሽ ሸሃዳ ከያዝሽ በኋላ ቤተክርስቲያን ላይ ሊያስጠምቁሽ ሲሉ ጠፋሽባቸው። ከዛም በኋላ ያው ልብስም የለሽም የሆነች ጓደኛሽ ጋር ያለሽው አሁን። ኦኬ አሁን ምንድነው የሚያስፈልግሽ? አሁን ለማህበረሰቡ ለእህት ወንድሞቻችን ሰፖርት እንዲያደርጉሽ የምትፈልጊው ምንድነው? ንገሪኝ እስኪ። ያው አሁን ላይ ከሷ ጋር ነው የምኖረው። እሷ ሰለምቴ ነች እና ያው የያዝኩትም ልብስ የለም ያው ወጪ ያለና ተከራይተን ነው የምንኖረው። በዛ ነገር ብታገዘው መርሐባ ኢንሻአላህ። ቁርአን እየቀራሽ ነው? ቁርአን እየቀራሁ ነው። ማሻአላህ ኢንሻአላህ በምንችለው ኢንሻአላህ ለማህበረሰቡም ኸይር ኢንሻአላህ እህት ወንድሞቻችን ኢንሻአላህ ለዚህ ለልጅ ሰፖርት አድርጓት ኢንሻአላህ። በእኛ ድርጅት ታገኟታላችሁ 0912 16 47 28 በዚህ ስልክ ደውሉልን፣ ሰፖርት አድርጓት ኢንሻአላህ። ኸይር ኢንሻአላህ በአካልም የምትገኙበትን በእኛ በኩል ታገኟታላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። akkuma dhageessanu kan namni gargaaru barbaadan bilbila jaraachirra kaa'anii jiru. Bilbila jara haasee gara duddubaatti deebitanii bilbila isaa qabatanii isa wal quunnamtanii mucaa kana gargaaruu ni dandeessu. Jarri gargaaruu dandeessan waan isin dhibu keessaa nam tokko amantii yeroo jijjiirratu keessatti waa sadii yookaan waa afurtu isa quunnamuu danda'a. Inni tokkoffaan inni maatii ofii ni dhaba, maatiin ofii isan barbaadu. Inni lammaffaan ijoolleen ni duran wajjin oolu, ijoolleen ni wajjin taphatu, ijoolleen ni akka barbaade wajjin jarris hin barbaadanu. Inni sadaffaan namni naannoo sanaa ni cigaani bakka namumti isa beeku hundinuu hin barbaadu. Nama naannoo sanaatiin yookaan nama sin beekuun hin jaallatamtu. Inni arfaffaan inni gizee sin baatanu kana keessatti rakkoo guddaatu sinirra ragaa bakka rakkoo of danda'uu dhabuu rakkoo bakka gizee baatanu kana keessatti wanta riinuu isiniif haaraa gizee ta'u kana keessatti miila lamaan dhaabbachuun baay'ee isinitti cima. Namni danuun kana sodaatee amantii ofii jijjiiruu dhiisa. So waan kana ta'e jennaan ijoollee akka kana biraa haa dhaabbannu hin jedhu. Ijoolleen biyya irraa jiran gudii keenya dhaggeeffannaa kaas. Sobanne. Gubaa kana keessa fiddanii dhufnaa yaa ijoollee. Jireenya nuti. Maayinni koyi maayinni wanti cinaa galaan jiruun maayinni. Maal fudhatanii deemu? La soba namni biyya alaa dhufu hin jiru. Namni biyya alaa tokkoon saatiin kan inni biyya alaa dhufu jechuudha. Namni tokkoon. Maayinni wantichi maayinni koyi nutti maa daraa rabbi. Baay'eetu jira. Soban dubbii. Ijoollee daa'ima faamnaa inni argatanii jechuu keeti yaadni kee. Daa'imas argatanii. Kaanis immoo sababuma sanaatiin. Kan deemantu jiran ijoollee baay'ee. Garuu shamarran kana keessa maaltu nama dhiba beektaa hime waan beektu waati shamarraa. Giddiidhaan irraa fudhatee waan akkasii kan akkam jettati giddiin irraa fudhatee kan. La soba wallahi soba. Soba jedhaa jirti. Soba jedhaa jirti. Jarra akka kana sababa dhiyeessitan soba jedha. Bakka isin irratti naqqaameera jechuudha. Qaban warra jalaa komentii barreessu kun nuti diingilii duudhaadha warra jedhan kun akkam jetta. Maayinni. Oduu isiin irra dhalate. Wantichi maayinni koyi. Isiin irra dhalate. Wallahi. Namamma keessa moosaa astaghfirullah. Namni tokko jedhee kutaa tokko barate anqaba jennaan an qaxxaamaaf warabbal kaaba. Kutaa tokko barate. Wallahi. Utuu wanti marammaraa wayii jiraan nan taraatti naqanii marammaran. Yeroo kana akkas silaa. Dushan wadaa jiru jechuudha qabna jedhanii koyi. Yaa Rabbii ko indoon nama ani in qabu waan akkasii beeku minaamin jedhu qaba beektaa namni asirratti qaba tokkoon siitiin huddisiitu. Akkas ta'e dhumni keenya. Dhumni keenya akkas ta'e horota. Nan beekaan. Bari shawwadamaa jirra kaa kana taanaan see. Maaliif inni jarri haqqii manu? Har'a asirratti gaafate tokkoffaa lammaffaa jammartu akkuma sana siin jedhan beektaa gaafa itti siqaa dhadheeyyuu an kanan ta'e kanan taatu miti siin jedhanii si amansiisan. Na gudee defaa jedhu. Gudee namaa malee. Giddiidhaan fayyadu. Soba garaa bar soba miti inni giddii sun namni giddii fudhatu jiraama. Soban yeroo sana jaallataniituma wal jaallatanii utuun beeki walitti siqan. Garuu asirratti gaafate kaatee akka naamin jetteeni
Akka kana mistira nama baasuun gaariidha. Mistira nama akka kana baasuun gaariidha. Sumaaf illee gaariidha. Maaf waan akkasii haasoftu nama guddaa miti. Jechuun haasawuun keessan koo raajaa miti. Haa ta'u malee maaf haasa'amaadha. Wanta akkasiin haasa'ama. Mistiri nama maaf gadi ba'a qoy. Tuma waan gaarii illee isinitti himan isin dandeessanii taasisaan jirtanu jechuudha. Yoorota ijoollee kana ammeemeessin maal jettu? Ijoolleen kun maal ta'an? Gara seeraatti nu fadhiyaatanu akkam jettu isin? Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti.